namni dhaloota jalqabaa sana qofa dhalate dhaloota waaqayyoo irraa kan hin dhalanne hafuura qulqulluu irraa kan hin dhalanne jireenya bara baraan qabu jedhe. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Jalqaba irratti kabajamoota abbootii luboota obboloota daaqoloota abbootiin haadholiin hundumti keessan iyyuu maatiin waaqayyoo daa'imman dabalatee nagaa waaqayyootiin akkam bultanii akkamii yeroo kana geessan waaqayyoof galanni haa ta'u jennee akka isa galateeffannuuf qoqa keenya kan nuuf saaqee baay'ina jaalala farjummaa isaatiinis immoo guyyattii sanbata qulqulleetti kanatti mana isaatti dhufnee dubbii isaa akka barannu akkasumas immoo sirna qulqulleessatiin akka eebbifamnu kan nu taasisee waaqni keenya waaqa waaqotaa gooftaa gooftataa mootii moototaa kan ta'e jalqaba irratti galateeffannaa malummaa isaarraa burquun galateeffamaa kan ture booda irrattis immoo ergamoota fi dhala namaa galateeffannaa isaatiin kan uumee dhala namaa bifaaf fakkeenya isaatiin uumee dhalli namaa yeroo bifaaf fakkeenya waaqayyootti uumame kun cubbuudhaan waaqarraa adda ba'uttis immoo nama ta'uudhaan namummaa keenya kan nuuf deebisee waaqni keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galatame nuuf haa ta'u. Deessee kan nuuf laatte qulqulleettiin qulqullootaa obboleettii ergamoota haadha sabandaa kan taate Giftiin keenya qulqulleettiin Dubroo Maaramiinis maqaan ishee kan ulfaatee fi kan galatame nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamtoonni wareegamtoonni toloonnis akka kennaa fi kabaja waaqayyoo biraa qabanitti maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan galatame nuuf haa ta'u. Hundumti keessan iyyuu baga guyyaa har'aa kana geessan. Egaa akka barsiisan keenya jalqaba irratti dubbatanitti guyyaan har'aa kuni akka qulqullichi Yaareed torbeewwan sooma guddichaa 80 moggaasetti torbeen kuni Niqoodimoos jedhamuudhaan beekama. Egaa Niqoodimoos jechuunis immoo barataa halkanii akka inni ta'e gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irratti deddeebi'ee barsiisaa turetti halkaniin gara gooftaatti deemee nama barataa ture waan ta'eef akkuma kitaaba qulqulluu irrattis immoo bal'inaan seenasaa kitaaba qulqulluu Yohaannis barreessee boqonnaa 3 irratti seenasaa bal'inaan kan argannudha. Kanaaf abbaan keenya qulqullichi Yaareedis immoo sanbata qulqulleetti kana Niqoodimoos jedheera. Egaa nutis immoo daqiiqaa muraasaaf dubbii sagalee waaqayyoo waliin barannaa barsiisa kan ta'e waaqayyoon gorsaas kan ta'e waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaa iccitii lammaffaa dhalachuu kan jedhu ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti dubbii sagalee waaqayyoo argamu ka'umsa godhanna. Egaa gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii samoota irraa bu'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee dhala namaa eegatee boodatti biyya lafaa kana irratti akkuma qulqullichi Luqaas barreessee suuta suutaan akka daa'imatti guddate jedhamee kan isaaf dubbatame hundumaayyuu isa tokkotti raawwachuu osoo danda'u hundumtuu sirnaan akka ta'u qabu barsiisuudhaaf akkasumas immoo biyya lafaa irratti kan dhufe fakkeenyummaadhaaf akkasumas immoo dubbii fayyina keenya xumuruuf waan dhufeef tokkoon jireenya keenya keessatti akkamitti akka jiraachuu qabnuu fi deemsi jireenya keenya isatti kan amanne isa duuka kan buune akkamitti ta'uu akka inni qabu barsiisuudhaaf jecha biyya lafaa irratti deddeebi'ee barsiisa tureera. Akkasumas immoo dinqiiwwan garaagaraas raawwachaa tureera. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos warreen dhibee fooniitiin qabaman dinqii isaatiin akkasumas immoo dhibee hafuuraatiin yookaan immoo dhukkuba lubbuutiin kan qabaman immoo lallaba isaatiin isaan fayyisaa akka inni ture kitaaba irratti barreeffameera. Egaa kana keessa tokko kan ta'e gooftaan keenya lallaba isaa yeroo hundumaayyuu namoonni biyya lafaa kana irratti yeroo deddeebi'aa turetti amma gabaa 5 ol kan ta'an isa duukaa deemanii barachaa kan turan baay'een turaniiru. Sana keessa addatti immoo duukamoota 12 akkasumas maatiiwwan 120 kan jedhaman hundumti isaaniiyyuu duukamoonni isaa bakka inni oolanii
akkasumas immoo bakka inni bulillee bulaniitoo gooftarraa barachaa turaniiru. Gooftaan guyyaa barsiisummaa isaatiin uummata barsiisaa oolaa galgala immoo gara tulluu Dabra Zayitiitti ba'ee kadhannaadhaan akkasumas immoo duuka bu'oota isaa wajjin iccitii itti maabula ture. Egaa guyyaa irratti sanbanni kun kan ittiin moggaafamee Niqoodimoos namichi jedhame kuni akkuma kitaaba kana irratti dubbisnu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irraa jalqabee akkas jedha. Gosa Fariisotaa keessaa hangafa Yihuudootaa kan ta'e Niqoodimoos nama jedhamu tokko ture jedha. Innis halkaniin gara gooftaa keenya Yesuus dhufee akkas jedheen, yaa barsiisaa, barsiisuudhaaf akka Waaqayyoo biraa dhufte ni beekna. Yoo Waaqayyoo waliin ta'e malee ajaa'iba ati raawwattu kana raawwachuu kan danda'u jiruuti jedhe. Egaa Niqoodimoos namichi jedhamu kuni jalqaba irratti eenyummaa Niqoodimoos himuudhaan jalqaba qulqullichi kun gosa Fariisotaa keessaa kan tokko kan ta'e hangafa Yihuudootaas kan ta'e jedhee dubbata. Egaa Niqoodimoos namni jedhamu kun gosa Fariisotaa keessaa tokko kan ta'e akkasumas immoo hangafa Yihuudootaa kan ta'e barsiisaa hayyuu isaanii kan ta'e akka inni ta'e dubbata. Egaa Niqoodimoos namni jedhamu kun jalqaba irraa kaasee kitaabolee kakuu hundumaayyuu kan barate hayyuu beekaa Yihuudootaa kan ture hangafa isaanii gaggeessa isaanii kan turedha. Namni kun ammam kabajamaa nama jabaa akkamii akka inni ta'e hubachuun ni danda'ama. Yihuudoota gaggeessaa nama turedha. Iccitiin haala ajaa'ibaa ta'een kan isaaf ifeetoo immoo isa duraan barate sanarratti dabalataan gara gooftaatti dhufee barachuun akka isa barbaachisu nama beekee guyyaa hojiidhaan qabamee yoo oolayyuu halkan immoo gara gooftaatti dhufee nama baratu ture. Abbootiin keenyaa hiika tokkummaa irratti Niqoodimoos maaliif halkan gara gooftaa dhufee barata kan jedhu sana gaafa hiikan Niqoodimoos qabxiiwwan baay'eedhaaf halkan gara gooftaa akka inni deeme dubbatu. Sana keessa muraasa yoo ilaalle Niqoodimoos ofii isaatii yoo akkuma kitaabni kun dubbatu hayyuudha. Niqoodimoos barsiisaadha. Niqoodimoos gaggeessaa Yihuudootaati. Kanaaf immoo Niqoodimoos nama beekaa nama kitaabolee kakuu moofaa sirriitti baratee fixeedha. Kanaanis immoo aangoo gaggeessummaarra yookaan immoo ulfina barsiisummaarra nama ga'ee ture waan ta'eef guyyaa gara gooftaatti deemee kan baratu yoo ta'e uummanni suni isarratti ka'ee inni barsiisa ta'ee akkamittiin barsiisaa biraarraa barataa jedhaniitoo akka isarratti hin dubbanneef sodaatetu inni halkan gara gooftaatti deemee barachaa ture jedhu. Lammaffaa irratti seera Yihuudootaa keessatti Yihuudoonni nama Kiristoos wajjin tokkummaa uume Kiristoos wajjin waliigaltee kan uume yaa isaanii keessaa adda baasu ture waan ta'eef inni immoo Kiristoos irraa barachuu deemee yaa isaaniirraas adda ba'uu waan hin barbaanneef halkan deemee dubbii gooftaarraa barachaa tureera. Sadaffaa irratti garuu Niqoodimoos guyyaa hojiidhaan qabamee waan ooluuf gaggeessa waan ta'eef hayyuu barsiisaas waan ta'eef guyyaa barsiisummaadhaan akkasumas uummata sana gaggeessuudhaan waan ooluuf sa'aatii hojiidhaaf isarraa hafte sana halkan fayyadamee gara gooftaatti deemee barachaa ture jedha. Egaa Niqoodimoos irraa wanni barannu nuti baay'een keenya beekaraas kan of hin jennu waan xiqqoos barannee waan baay'ees barannee jireenya biyya lafaa keessattis haa ta'u sirna tajaajila mana qulqullummaa keessatti nuti barumsa baranne sana dabalataan gara mana kiristaanaatti dhufnee dubbii sagalee Waaqayyoo isa jireenya ta'e sana barachuun akka nurra jiraatu. Beekumsi nuti qabnu suni kan Waaqayyoodhaan nuuf kenname beekumsa xiqqoo akka inni ta'ee fi dabalataan gara gooftaatti dhufnee barachuun hunduma keenya irraa akka inni eeggamu nu barsiisuudhaafi. Egaa nuti beekaadha of hin jennee beekumsuma qabnu san qabannee keenya osoo hin taane beekumsa keenya guddisuudhaaf afurummaa keenya guddachuudhaaf yeroo hundumaa gara mana qulqullummaatti akkasumas gara dubbii Waaqayyootti dhufnee dubbii isaa barachuun akka nurra jiraatu. Darbees jireenya keenya keessatti waan garaagaraatti hojii garaagaraatti qabamnee biizii yoo ta'an akkasumas yeroo mana qulqullummaatti itti dhufnee tajaajilu yookaan immoo akka barbaannetti yeroo itti baanee gallullee yoo dhabame sa'aatii qabnu ishee xiqqoo sana fayyadamnee gara mana qulqullummaatti dhufnee dubbii isaa barachuun guyyaa hojiirra yoo oollee galgalaan gara gooftaatti dhufuun akkasumas immoo ganamallee mana qulqullummaatti dhufnee sirna qulqulleessa irratti hirmaachuun akka nu barbaachisutti nu gorsuudhaaf. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos immoo nama akkasittiin gad of qabee akka soominaan gara isaatti dhufe gara Kiristoositti dhufee dubbii isaa barachuu kan dhufe kana dubbii cidiisa guddaa isaaf ibsuudhaaf jaalate. Kanaanis akkas jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
inni yaa barsiisaa jedhee gooftatu dubbachaa jira. Barsiisuudhaaf samiirraa akka dhuftanii beekna. Waaqayyo biraa yoo ta'e malee namni dinqii ati raawwattu kana raawwachuu danda'u hin jiru jedhe. Niqoodimoos dhugumaan Kiristoos eenyu akka inni ta'e, Kiristoos eessarraa akka inni dhufe, Kiristoos maaliif akka inni dhufe nama hubate ture dhugumaan. Dubbii isaatirraa, dinqii inni raawwaturraa, inni samiirraa akka inni dhufe, ilma Waaqa Abbaa akka inni ta'e Niqoodimoos hubateetu gooftaa kanarraa, Waaqa kanarraa, barsiisaa akkasii kanarraa barachuutu naaf maalaa jedheetu halkan halkan gara gooftaa deemaa ture. Egaa nama akkasittiin amanee dhufe kana gooftaan cidhiisaa akkas jedhee isaaf ibsa. Lakkoofsa irra gaafa ga'u gooftaan keenya Yesuus deebisee dhuguma siin jedha namni lammata dhalannee mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u jedheeni jedha. Gooftaan keenya gara cisiisaatti galee namni mootummaa Waaqayyoo dhaaluu kan danda'u, namni jireenya Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf, karra mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf namni jalqaba irratti kan isa barbaachisu lammaffaa dhalachuuf sarara jiraata. Namni lammaffaan dhalanne gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee dubbii jireenya ta'e kana isa barsiise. Egaa Niqoodimoosis kun akkamittiin akka ta'e gooftaa isaa deebisee akkas jedhee gaafata. Niqoodimoosis namni erga dulloome booda irra deebiin akkamitti dhalachuu danda'a? Lammaffaa akka dhalatuuf gara gadaamessa haadha isaatti deebi'uu ni danda'ii ittiin jedheedha. Niqoodimoos amma gooftaan kanatti dubbachaa jiru kun iccitii miira dhoofte waan ta'eef, kan inni beeku sanaan isaa ol kan fagaate waan ta'eef namni lammaffaa dhalachuu akkamittiin danda'a? Namni egaa guddatee gad dulloome booda gara gadaamessa haadha isaatti deebi'ee dhalachuu danda'a moo dhaloonni kun dhaloonni nutti maal jirtu kun dhaloota akkamiiti jedhee gooftaa isaa gaafata. Gooftaanis iccitii kana iccitiin lammaffaa dhalachuu kun dhaloota akkamii akka inni ta'e, namni lammaffaa kan dhalatu immoo akkamittiin akka inni ta'e lakkoofsa irratti akkana jedhee itti dubbateera. Gooftaan keenya Yesuusis deebisee akkana jedheen dhuguma siin jedha lammata bishaanii fi hafuura qulqulluurraa namni dhalanne gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhe. Amma gooftaan keenya dursee lammaffaa dhalachuutu sirra jira yookaan immoo namni lammaffaan dhalanne gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee ture. Niqoodimoos gaafa gaaffii kana gaafatu immoo iccitii kana ibsee lammaffaa dhalachuun ani isiniin jedhe suni jedhe gooftaan. Namni gara gadaamessa haadha isaatti deebi'ee dhalata osoo hin taane dhaloonni lammaffaan kun iccitiin inni guddaan kun gara mootummaa Waaqayyootti kan nama galchu bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalachuudhaani jedhe. Kuni dhaloota gooftaarraa argamudha. Dhaloota Waaqayyoorraa hafuura dhalannuudha. Dhaloonni kun manni kiristaana keenyaa ijoollee dhiirotaa guyyaa 40tti akkasumas immoo dubartoota immoo guyyaa 80tti cuubuudhaan bishaanii fi hafuura qulqulluurraa akka dhalatan taasistee ijoollee Waaqayyoo kan ittiin taasistuudha jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Egaa dhaloonni lammaffaa kun akkuma gooftaan nutti hime dhaloota bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalannuudha. Namni gara mootummaa Waaqayyootti galuuf, namni jireenya Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf, namni galma isaaf yaadame yookaan immoo kaayyoo gowwuusa sana jireenya bara baraatti galuudhaaf jalqaba irratti bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalachuutu sarara jira jedhe. Gooftaan keenya itti fufee kan foonirraa dhalate fooni, hafuurarraas kan dhalatu hafuuradha jedhe. Namni fooniin dhalate foonuma, hafuurarraa kan dhalatu immoo hafuuradha jedhee dubbate. Kanaanis gooftaan keenya ofii isaatii namni dhaloota lamaa akka inni qabu dubbata. Egaa akkuma hundumti keenya beeknu akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti namni dhaloota lama qaba. Jalqaba irratti hundumti keenya iyyuu dhaloota ittiin gara biyya lafaa kanaatti dhufne haadhaa fi abbaa keenya irraa dhaloota isa jalqabaati. Dhaloonni kun garuu Waaqayyoon jalqaba irratti Addaam suuraa guutuudhaan kennaa guutuudhaan isa uumee sababii kennaa Waaqayyoo irra isaaf kenname sana xureesseef yookaan immoo kennaa isa waan irraa mulqamee tureef kennaa Waaqayyoo irraa isaaf kenname sana waan xureesseef dhaloonni lammaffaa kun dhala namaa barbaachiseera. Dhaloonni inni jalqabaa kun dhaloota gonka ta'ee miti. Dhaloota jalqabaa kana dhalachuudhaan namni gara mootummaa Waaqayyootti akka hin galle ta'e jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya dhaloota namni sababii hojii isaatiin, sababii cubbuu isaatiin hirroo of taasisee kana guutuu taasisuudhaaf dhaloota lammaffaa immoo ofii isaatiin dhufee nuuf hundeesse. Namni dhaloota lammaffaa kana dhalachuu akka inni qabu nu barsiise. Egaa dhaloonni lammaffaan immoo guyyaa 48tti gara mana qulqullummaatti dhufnee
dhaloota hafuura qulqulluutiin abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluudha sillaasee irraa dhalachuudhaan mucummaa sillaasee ittiin argannudha. Kanaaf namni dhaloota jalqabaa sana qofa dhalate dhaloota waaqayyoo irraa kan hin dhalanne hafuura qulqulluu irraa kan hin dhalanne jireenya bara baraan qabu jedhe. Kanaaf nuti ijoolleen waaqayyoo guyyaa 48tti kan cuuphamnu mootummaa waaqayyootti galuu akka dandeenyuufidha. Ijoolleen keessan guyyaa 48tti gara mana qulqullummaatti fiddanii kiristinnaa kan kaastan kan cuupsistan isaan gara mootummaa waaqayyootti galuu akka danda'aniifidha. Namoonni baay'een isaanii kana kan hin raawwanne amantoonni baay'een isaanii kan hin cuuphamne yoo jiraatan gonkumaa balbala mootummaa waaqayyoo ga'uu akka isaan hin dandeenye. Dhuguma siin jedhe jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni bishaanii fi hafuura qulqulluudhaan dhalanne gara mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee jala mureetti meera. Egaa Niqoodimoosis waa'ee cidii kanaa hubachuu irraa kan ka'e gooftaan keenyas immoo waa'ee kanaatiif hin ajaa'ibsiifatini dhiira deebiin dhalachuus si barbaachisa waan siin jedheef hin dinqisiifatini jedhuudhaan itti dubbateera. Abbootiin keenya hiika tokkummaa irratti waa'ee kanaatti wal qabsiisanis akkas jedhaniiru. Qulqullichi Yohaannis hamaa warqeen waa'ee dubbii Niqoodimoos dubbatu kana Niqoodimoos kun akkamittiin ta'a jedhee gaaffii gooftaa gaafatu kana wal qabsiisee akkas jedheera. Namni akka Niqoodimoos gaaffii kana kun akkamittiin ta'a jedhee gaafatu yoo jiraate jedha. Nutis deebisnee akkas jennee isa gaafannaa. Egaa qulqullichi Yohaannis hamaa warqee hayyuu mana kiristaanaa keenya kan ta'e hiika tokkummaa isaarratti akkas jedheen ka'a. Akka Niqoodimoos kun akkamittiin ta'a jedhee kan gaafatu yoo jiraate nuti immoo akkas jennee isa gaafannaa. Addaam lafa bonqa irraa kan dhalate akkamitti dura biyyoo ture boodarra immoo akkam ta'eet nama qaamota garaa garaa qabu ta'e biyyoo qofa kan ture boodarra akkam ta'eet lafee ribuu tubboo dhiigaa ta'e yaa obboloota nana akka seera uumaa isa jalqabaa dubbisnu biyyoon biyyoodha. Waaqayyoon yeroo harkaatiin tolchu garuu nama ta'e akkasumas namni gadaamessa Yordaanos keessatti hafuura qulqulluutiin haaraa ta'ee uumama. Kuni garuu hojii akkeenyummaa yookaan hojii waaqummaa waan ta'eef namummaadhaan sababa kennuun nuuf hin danda'amu. Kanaaf kan amanne malee kan shakkinu hin ta'in jechuun dubbateera. Eeguma akkuma qulqullichi Yohaannis dubbatu kanatti jalqaba irratti gara seera uumamaa isa jalqabaatti yoo deebine Addaam osoo uumamuun duratti biyyoo ture. Waaqayyoon gaafa biyyoo kana kaasee tolchu garuu biyyoon suni qaamolee miiraa garaa garaa ta'e akkam ta'eet biyyoo irraa akkamittiin lafeen dhufuu danda'a. Biyyoo irraa akkamittiin tubboon dhiigaa akkasumas biyyoo irraa akkamittiin ribuuwwan qaamolee keenya keessatti argamee akkamitti hojjetamuu danda'u. Kun hojii akkeenyummaatii jedha qulqullichi kun. Namni akkamittiin kun ta'a jedhus yoo jiraate kunis kan ta'uu danda'u hojii hafuura qulqulluutii waan ta'eef namummaadhaan sababa kaa'uuniif hin danda'amu. Namni gaafa cuuphaadhaaf gara gadaamessa Yordaanositti seenu akkasittiin nama haaraa ta'e hafuura qulqulluutiin nama haaraa ta'e uumamaa jedhe. Kanaaf dhaloonni lammaffaa kuni Waaqayyoon hafuura qulqulluurraa kan nuuf raawwatamu akka inni ta'e dubbata. Kana qofaa miti abbaan keenya qulqullichi Baasiliyoos inni guddichis immoo waa'ee kanatti wal qabsiisee akkas jedheera. Dhugumayyuu namni tokko jireenya haaraa eegaluuf jireenya isa moofagatuu qaba. Kun kan ta'u immoo namummaan kunis akka ta'uuf immoo namummaan moofanduu qaba. Kunis kan ta'u karaa cuuphatee jedhe. Qulqullichi Phaawulos Roomee boqonnaa 6:4 irratti kan barreesse sana caqaseetu jalqaba irratti namni karaa cuuphatiin nama haaraa ta'e akka inni dhalatu, haaraa ta'e akka inni uumamu, nama mootummaa waaqayyootti galuu danda'u, nama jireenya bara baraatiif aangoo mootummaa waaqayyoo galuu argatu ta'e akka inni uumamu, namni jalqaba irratti jireenya haaratti eegaluudhaaf jireenya moofagatuu qaba. Jireenyi inni keenya duraa Addaamiin kan gara cubbuutti kufe, sababii Addaamiinis immoo namni hundumtuu kufaatii fi cubbuudhaan waaqayyoo irraa adda ba'ee kan ture. Amma garuu karaa Kiristoos hundumtuu haaraa ta'ee akka dhalatuuf karaan dhaloota lammaffaa kun immoo cuuphaadhaan ta'e. Kanaaf namummaan inni moofa suni jalqaba irratti du'uu qabaa jedhe. Inni immoo kan du'uu fi namni haaraa ta'e kan ittiin dhalatu kun immoo karaa cuuphatii jedhee qulqullichi kun dubbateera. Kanaaf namni karaa cuuphatiin lammaffaa gooftarraa hafuura qulqulluudhaan ni dhalata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis bishaanii fi hafuura qulqulluurraa jechuudhaan
namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa akka dhalatu maaliif taasisa kan jedhee gaafatu yoo jiraate bara kakuu moofaa keessatti raajiin dubbatame waan tureef akkuma kitaaba Hisqi'eel boqonnaa raajichi Hisqi'eel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 irratti bishaan taliila isinitti facaasaa isin ni qulqullooftu jedhamee barreeffamee ture. Egaa raajiin raaja kanaan dubbatame kun akka raawwatuuf Waaqayyo gooftaan keenya cuuphaa isaa bishaaniin taasiseera. Bishaan taliila isinitti facaasaa isin ni qulqullooftu. Kanaaf cuuphaan kan nama qulqulleessudha. Cubbuurraa kan nama dhiqudha. Akkasumas immoo gara qulqullummaatti kan nama geessudha jennee dubbanna. Lammaffaa irratti abbootiin keenya akkas jedhaniiru. Bishaan handaaraan addunyaa hundumaa irratti ni dhangala'a. Cuuphaanis hundumaadhaaf akka isheen taate mul'isuudhaaf jedhu. Egaa biyya lafaa kana hundumaa irratti bishaan iddoo dhabame hin jiru. Bishaan qabeenya uumamaa Waaqayyo hundumaadhaaf laateedha. Osoo waan biraatiin kan ta'u ta'ee raatee, osoo cuuphaa naannoo yookaan immoo waan biraatiin dammaan kan ta'u ta'ee raatee, namoonni qabeenya qaban cuuphamanii, namoonni hiyyeessa ta'an immoo kan humni isaanii sanaaf hin geenye garuu cuuphaman ture. Waaqayyo garuu hundumaadhaaf gatii salphaadhaan yookaan immoo gatii tokko malee kan argamu ofii isaatii kennaa isaatiin handaara addunyaa kana hundumaa irratti guutee kan jiru kanaan cuuphaa keenya taasise. Sadaffaa irratti bishaan ni qulqulleessa akkasumas cuuphaanis ni qulqulleessiti. Egaa bishaan qaama keenya yoo ittiin dhiqanne uffata yoo ittiin miiccanne qaama keenya keessa xurii qulqulleessuu kan danda'u waan ta'eef akkasumas cuuphaan immoo cubbuu keenyarraa kan nu qulqulleessu ijoollee Waaqayyoo kan nu taasisu waan ta'eef kanaan taasise jedhu. Afuraffaa irratti bishaan kan fudhatee barbaacha hin qabu cubbuun cuuphaadhaan haqames immoo abaarsatti lakkaa'amu. Egaa akkuma bishaan kan fudhate yookaan lagni yaa'u tokko waan ta'e meeshaa yoo sana biraa fudhatee akkuma barbaadanii argachuun hin danda'amne akkasumas immoo namni cubbuunsaa cuuphaadhaan haqamee cubbuun inni raawwatu suni akka abaarsatti irratti hin lakkaa'amu. Duubatti deebi'ee Waaqayyoon cubbuu nuti raawwanne sana eegaluuf dhiisee egaa cuuphaadhaan irraa qulqulloofne booda nurratti deebi'ee abaarsatti kan nuti hin lakkaa'amne akka inni ta'e ittiin hubachiisuudhaafi. Shanaffaa irratti bishaan bifa miidhagsiisaa yookaan ni lallisiisa. Cuuphaanis bifa lubbuu ni miidhagsaa yookaan immoo ni lallisiisa jedha. Egaa akkuma bishaan yoo dhiqanne bifa keenya miidhagsu akka lallisiisu cuuphaanis immoo cuuphaan bishaanii fara qulqulluutiin ta'u kunis immoo lubbuu keenya kan lallisiisudha. Lubbuu keenya bifa ishee kan miidhagsuudha. Lubbuun keenya gara Waaqayyootti akka isheen deemtu karaa kan banuufidha. Lubbuun keenya hojii qulqullummaatti qabsuudhaaf oolmaatti akka jabaattu kan ishee taasisudha. Kanaaf cuuphaa keenya bishaaniin taasise. Dabalees immoo ja'affaa irratti uffanni bishaaniin miiccame sirriitti addachaa ni deema. Amantoonnis cuuphamuudhaan qabsuu hojii gaarummaa dabalaa adeemu jedhe. Egaa akkuma bishaan uffata waggaatti miiccame uffanni sun addachaa miidhagaa deemu. Akkasumas immoo kiristaanotas cuuphamuudhaan bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa dhalachuudhaan amma immoo gara qabsuura isa olaanutti gara qabsuura kiristaanummaatti guddachuudhaan kiristaanummaa isaaniitiin jabaachaa hafuurummaadhaan guddachaa deemu. Kanaaf gooftaan cuuphaa keenya bishaaniin taasise. Dhumarratti immoo cuuphaa keenya gooftaan maaliif bishaaniin taasise kan jedhuuf jalqaba irratti akkuma seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti dubbisnu akkasumas immoo andamtaa kitaaba wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti akkuma dubbisnu jalqaba irratti bishaan lubbuu kan qaban haa argamsiistu jedhamee dubbatamee tureeti. Amma immoo bishaan kanatti uumamtoota hundaa kan ta'e gooftaan keenya bishaan kanatti galeera waan ta'eef lammaffaa lubbuun namootaa lubbuu yaadduu akkasuma dubbattuu jiraattu bara baraa kan taate akka inni argamsiisuuf bishaaniin cuuphamnaa jechuudha. Kanaaf lubbuu jiraattuu qabaatanii kan socho'an bishaan argamsiisu jedhamee akka dubbatee turetti amma garuu Kiristoos waan itti galeef namoota lubbuu jiraattuu fi yaadduu qaban akka ittiin argamaniif fakkeenyi dubbatame sunis akka raawwatamuuf ture. Jalqaba irratti lubbuu jiraattuu kan qaban harka argaman bishaan keessa kan socho'an akka argamsiisu jedhamee kan dubbatameef booda irratti cuuphaadhaan jiraattota bara baraa kan ta'an ijoolleen Waaqayyoo akka keessaa argamaniif fakkeenyummaadhaan kan dubbatame ture. Kanaaf cuuphaan keenyas immoo gama kanaan jireenya bara baraatti kan nu geessu ta'uusaa hubachiisuudhaaf. Gooftaan kana jedheen boodatti namni foon irraa dhalate foonuma.
afuurarraa kan dhalate immoo hafuuradha jedhe. Egaa kunis immoo abbootiin keenya namni foon ulfaataa ta'e irraa dhalatu foon ulfaataa akka inni ta'e, hafuurarraa kan dhalatu immoo hafuurawaa akka inni ta'e, namni jalqaba foon irraa dhalatu amalummaa biyyummaa isa jalqabaa sana addaamati biyyoodhatii gara biyyootti ni deebita jedhamee addaamiif kan dubbate sana namni foon irraa qofa dhalate amalli kun isa hordofee jiraata jedhanii abbootiin keenya. Qulqullichi Gorgoroos inni Nuusis waa'ee kanatti wal qabsiisee akkas jedheera. Foon ulfaatarraa kan dhalatu foon ulfaataadha. Hafuura qulqulluu hin qaqqabamne irraa lubbuun dhalattu garuu hafuurawaadha jedhe. Foon irraa qofa yoo dhalanne eenyummaan keenya biyyoodhatii jedhu sunitti nu ba'a. Gidaanis Yordaanos irraa hafuura qulqulluutiin yoo dhalannu garuu waaqa hin duune irraa kan hin duune hafuurawaa ta'anii dhalanna jechuudha jedhe. Akkasumas immoo dursinee akkuma jenne bishaanicha hafuura qulqulluun gadaamessi Yordaanos waan ta'eef hafuura irraa kan dhalatu hafuura ta'a jedhee dubbatamee ture jedhe. Egaa jalqaba irratti akkuma dubbatame sanatti namni foon irraa yommuu dhalatu amalummaa biyyummaa isa biyya lafaa sana qabatee akka inni dhalatu akkasumas hafuurummaadhaan gaafa dhalatu garuu hafuurawaa isa jireenya bara baraatiif kaadhimamee ta'eetoo hafuura qulqulluurraa dhalata. Akkasumas immoo Niqoodimoos iccitiin kun yoo jalaa fagaates jedha. Iccitiin kun yoo jalaa fagaates Niqoodimoos hubachuu yoo dadhabes waa'ee kanaa ajaa'ibsiifachaa ture. Kun akkamittiin akka inni ta'u, kun akkamittiin akka inni raawwatu waan ajaa'ibsiifachaa ture gooftaan akka isaan jedheera. Deebitanii dhalachuuf isin barbaachisa waan isin hin jedheef hin ajaa'ibsiifatiin jedheen. Itti dabalees kan arguu fi garuu fakkeenyi hin hubanne fiduun isa hubachiisa. Kan argu garuu hubachuu kan hin dandeenye fakkeenya fudhatee isa hubachiisa. Akkuma lakkoofsa 8 irratti dubbisnu qilleensi gara barbaadetti ni qilleensa waan ta'eef sagalee isaanii dhageessa. Haa ta'u malee eessaa akka dhufu garamitti akka deemu hin beektu. Hafuura irraa namni dhalatus hundumsaa akkasuma isaan jedheedha. Egaa fakkeenya inni arguu danda'u akkamitti akka ta'e garuu hubachuu kan hin dandeenye qilleensa yeroo qilleensi bubbisu bubbeen tokko yeroo bubbisu mukkeen yeroo inni raasu wantoota garaagaraa fudhatee yeroo inni deemu arguu dandeenya. Fakkeenya kana namni ofii isaatii ijaan arguu danda'a. Akkasumas immoo waa'ee iccitii dhaloota isaa kanas immoo yeroo inni itti dubbatu namnis immoo hafuura qulqulluurraa gaafa dhalatu akkuma qilleensa sanaan namni garana deemi garana hin deemin jedhee isa abboomuu hin dandeenye yookaan immoo eessaa akka inni ka'e garanis akka inni deemu kan namni akkuma hubachuu hin dandeenye namni hafuura qulqulluurraa dhalates akkasuma ta'a jechuudha itti dubbateera. Egaa dubbeedhaan garana deemi garana immoo hin deemin jechuu kan jedhamu osoo hin jiraatin gara inni barbaadetti qofatti deemu yeroo hafuura qulqulluurraa dhalannus nuti akkasuma jedhu. Tokkos jechuudhaan immoo akka dhalannu ni beekna akkamitti akka dhalannu garuu hin beeknu. Tokkos akka gaafa guyyaa 50 ta'e sanaadha. Hafuurri qulqulluun yeroo raajii dubbachiisu yeroo iccitii ibsu yeroo subaa'ee yeroo inni lakkoofsisu hubachuu dandeenya. Akkamittiin namarraa akka inni bulu garuu beekuun nuuf hin danda'amu. Akkasumas hubannoo namummaatiin beekuun hin danda'amu jechuudhaan abbootiin keenya nuuf kaa'an. Kanaaf hafuura irraa dhaloonni dhalatanis dhaloota akka kanaati jechuudhaan namni hafuurummaadhaan gaafa dhalatu hafuura isa ta'e Waaqayyo irraa waan dhalatuuf jireenya bara baraa jiraachuudhaaf akkasumas immoo eenyumtu namni foon ta'e waa isaa qoratee beekuu akka hin dandeenye hafuurummaadhaan Waaqayyo qofti waan beekuuf Waaqayyoon iccitii nuuf seenu qofa hubachuu akka nuti dandeenyu nutti dubbatachaadha. Hafuura irraa dhaloonni dhalannus akkanuma. Kana jechuun namni lammaffaa yoo dhalan namni lammaffaa hin dhalanne ati garamitti akka dhufte garamitti akka deemtu beekuu hin danda'u jedhe. Agostinoos Wangeelaa Yohaannis isa irratti namni hafuura irraa hin dhalanne nama foonii kan ta'e jechuudha. Akkuma namni kamiyyuu bubbeen garamitti akka dhufu garamitti akka deemu akka hin beekne sana jedhe. Namni foon irraa qofa dhalate namni hafuura irraa hin dhalanne namni hafuura irraa dhalate yookaan namni cuuphame namni kiristaana ta'e garam akka deemu garamittis akka ni deemu hin beeku jedhe. Kanaafidha baay'een isaanii waa'ee jireenya biyya lafaa malee ol jedhanii waa'ee jireenya samii dubbachuu kan dadhaban. Waa'ee amantiitiif gara mana qulqullummaatti gaafa dhufnu jireenyi bara baraa akka inni jiru bifa kitaaba irratti dubbatameen bifa gooftaan keenya Waaqayyoon nu barsiiseen nuti gaafa dubbannu jireenyi isin jettan kun jireenya akkamiiti namni jireenyi inni qabu jireenya biyya lafaa kana jedhanii kan dubbatan mootummaa Waaqayyoo eenyutu deemee arge
Ganati sinjattan kanas eenyu deemee argitanii kan dubbatan nama foonii waan ta'aniif namni foonii waama foonii yaada malee waa'ee hafuurummaa yaaduu hin danda'u waan ta'eefidha. Kanaafidha abbaan keenya qulqullicha Awugusxiniyoosis immoo namni fooniin dhalate waa'ee nama hafuuraa beekuu hin danda'u. Inni garam akka deemu akkamittiin akka deemu beekuu hin danda'u. Namni foonii waa'ee jireenya mootummaa Waaqayyoo beekuu hin danda'u. Namni foonii waa'ee jireenya amantaa hubachuu hin danda'u. Namni foonii waa'ee Waaqayyoo hubachuu hin danda'u. Namni foonii bara baraaf jiraachuudhaaf maal gochuun akka sarara jiraatu hubachuu hin danda'u. Waaqayyoon garuu icciitiisa ibsee kan nu barsiise akkasumas immoo kennaa hafuura qulqulluutiin nuti akka hubannu kan nu taasise dhaloota lammaffaa dhalachuudhaan namni gara guddina hafuurummaa fi akkasumas immoo gara mootummaa Waaqayyootti galuu akka ni danda'u nu hubachiisa jechaadha. Kanaaf nuti nama fooniiti moo nama hafuuraati? Jireenyi keenya waa'ee biyya lafaatiif moo waa'ee mootummaa Waaqayyootiif yaadaa jirra? Deemsi keenya maal fakkaata? Waaqayyoon akka nu barsiisu kanatti hojii hafuurummaatti cimnee amantaa keenya cimnee dhaabbanneerra moo deemsi keenya Waaqayyoo irraa adda ba'ee akka namoota foonii jedhamee dubbatame kanatti deddeebi'aa jirra kan jedhu hundumti keenya of gaafachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon samii samoota irraa kan bu'e nama nu taasisuudhaafi Waaqayyoon samii samoota irraa kan bu'e hafuurummaadhaan akka jiraannuufi Waaqayyoon samii samoota irraa kan bu'e lammaffaa dhalannee gara mootummaa isaatti akka galluufi jireenyi keenya deemsi keenya immoo akka nama hafuuraa ta'utu nurra jiraata. Akka nama foonii yoo taane waa'ee biyya lafaa qofa yaadna. Akka nama foonii yoo taane waa'ee nyaataa fi dhugaatii keenya isa biyya lafaa qofa yaaduu dandeenya. Namni waa'ee foonii qofa yaadu garuu Waaqayyo wajjin tokkummaa waliin jiraachuu hin danda'u. Namni waa'ee foonii qofa yaadu, namni waa'ee jireenya biyya lafaa qofa yaadu, waa'ee biyya sadii sana yaaduu hin danda'u. Hafuurummaadhaan kan hin jirre waan ta'eef jireenyi isaas biyya lafaa irratti qofa kan hidhamee hafe waan ta'eef kanaaf nuti ijoollee Waaqayyoo waan taaneef hafuurummaadhaan jiraachuun barbaachisaadha. Gaafa bishaaniif hafuura qulqulluu irra dhalannu nuti ijoollee hafuura waa taanee ijoollee hafuura qulqulluu taanee Waaqayyoo irra dhalanneerra. Kanaaf kan nu hordofuu qabu jireenya keenya keessatti calaqqisuu kan qabus immoo hojii hafuurummaa kana ta'uuf sirra jiraata. Maqaadhaaf cuuphamnee akkuma nama foonitti biyya lafarra jiraanna yoo ta'e garuu gatii dhabuu nu jalaa ta'a jechuudha. Akka sanan taaneef akkuma kitaaba irratti namni egaa cuuphamee boodatti hojii qabsoora kiristaanummaa dabalaa guddachaa deemaa akka jedhame akkuma qulqullichi Phaawulos immoo gara Kiristoositti haa guddannu jedhee dubbate. Gara Kiristoositti guddachuu kan dandeenyu egaa cuuphamnee booda hojii kiristaanummaa yoo raawwachaa deemne qabsoora kiristaanummaa raawwachaa yoo deemne amantii keenya jabaannee hanga dhumaatti mana isaa keessa yoo jiraannedha. Kanaan kan goonu Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Wantoonni biyya lafaa ta'an garuu biyya lafaa qofa irratti kan hafanidha. Nuti biyya lafaa irratti kan dhufneef akkuma qulqullichi Phaawulos dubbatu hojii Luboota boqonnaa 4:22 irratti akka barreeffame gara mootummaa Waaqayyootti gidiraa fi dhiphee hedduu galuutu nuuf ta'a akka inni jedhe. Biyyi lafaa nutti toluu yoo baatte illee biyyi lafaa kan nutti mijanne kan gidiraa fi qorumsaan nu simattu yoo taate illee Waaqayyo irraa akka adda baanu kan barbaaddu yoo taate illee nuti garuu Waaqayyo irraa haala kamiiniyyuu adda baanu akka nu barbaachisne. Amantaadhaan cimnee dhaabbachuun akkasumas immoo cimnee hanga dhumaatti mana isaa keessa jiraachuun hunduma keenya irraa akka eegamu dubbisa sagalee Waaqayyoo nutti dubbata jechaadha. Kanaanis immoo kan isatti amane hundumtuu akka jireenya bara baraa argataniif jechuudhaan gooftaan keenya waa'ee icciitii isa fannifamuu isaatiis isaaf ibsee akkasumas immoo warri Waaqayyootti warri Kiristoositti amanan immoo jireenya bara baraa akka argataniif malee akka hin banneef Waaqayyoon ilma isaa tokkicha dabarsee addunyaa kanaaf laateera jedhamee dubbatameera. Ilma isaa tokkicha dabarsee galaachuutti akkasuma addunyaa kana jaalateera. Jaalalli Waaqayyoo irraa nuuf mul'ifamee jaalala gatii tokko malee akkasumatti nuuf kaffalameedha. Jaalalli Waaqayyoo irraa nuuf mul'ifamee jaalala nuti oolma isaaf oolu irratti hundaa'e osoo hin taane bilisaan akkasumatti kan nuuf laatameedha. Kanaaf immoo nutis deemsa keenya keessatti jireenya keenya keessatti Waaqa akkasitti nu jaalate kanatti cimnee amantiidhaan dhaabachuudhaan Waaqa akka inni ta'e waaqeffannaa amalummaa isaaf kennuudhaan jireenya keenya hundumaa Waaqayyoodhaaf dabarsee ilaallee deemsa keenya hundumaadhaan isa duukaa buunee isatti amannee jireenya bara baraatti akka galu Waaqayyoon nama keenya yoo nu gargaaru. Lammaffaa kan dhalannes immoo dhaloota keenya lammaffaa kana cimsinee qabannee akkasumas immoo biyya lafaa irratti cimnee hanga dhumaatti dhaabbannee mootummaa isaatti akka galuu fi jiraattota bara baraa akka taanu Waaqayyoon nama keenya nu gargaaru. Hanga yoonaatti gadda keenyatti argamee kan nu barsiise kan nu gorsee
maqaan waaqayyoo kan ulfaate nuuf haa ta'u, galanni waaqayyoof haa ta'u.